Karooraalellam Israa'el kan qabatee jiru sanadii dhoksaam qaamota tikaa Ameerikaa harkaa butamuun saaxilamee. Sanadii dhoksaam iccitiin isaa haalaan tikfame kun akkamitti akka beerratti Ameerikaan qorannoo geggeessaa kan jirtu yoo ta'u, sanadii dhoksaa kun karooraalellaa Israa'el kan agarsiisu ta'uun isaa beekamee jira. Karoora iccitii sanadaa dhoksaa butamee kanarratti gabaasa bal'aa dhaga'uu qabdan qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Poolisoonni Israa'el manni jireenyaa muummicha ministeera Israa'el Biniyaamin Netanyaa'uun erga leelamee booda gaazexeessitoonni manicha akka suuraa hin kaasne dhorkaa jiraachuun beekame. Wall Street Journal aangoota tikaa Israa'el waabeffachuun gabaasa qoodeen haleellaan diroonii geggeeffaman erga turtii dheeraaf dhaabbatee ture yeroo ammaa kana jabaatee geggeeffamuu jalqabee jira jechuun yaada isaanii qoodanii jiru. Muummichi ministeera Israa'el Biniyaamin Netanyaa'uun haleellaan diroonii mana jireenyaa isaanii irratti geggeeffamu hordofuun yaada isaanii jalqabaa kennanii jiru. Ergaa fuula X isaanii irratti maxxansaniin ministeerri muummee Israa'el yaaliin Hizbollah Iraaniin deeggaramuun anaa fi haadha warraa koo ajjeesuuf godheem dogoggora guddaa ture jedhan. Ministeerri muummee Israa'el Biniyaamin Netanyaa'uun magaalota amma leellaan irra ga'e Qisaariyaa fi Yerusaalem keessatti mana jireenyaa dhuunfaa lama qabu. Akkasumas mana isaanii isa guddicha Yerusaalemitti argamu Agiyoon jedhamu kan yeroo ammaa haaromfamaa jiru keessa jiraatu balanasaa qabannee jirra. Iraan michuu ishee Raashiyaa waliin garba hindii irratti shaakala waraanaa haala addaatiin geggeessaa jiraachuun ishee beekame. Shaakalli waraanaa kan yeroo lolli waraanaa naannicha ammaatetti geggeeffamaa jiru kun ergaa mataa isaa qabaata jedhamaa jira. Balanasaa qabannee jirra. Qophii keenyaam like gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraati. Yooyyaa shamaar kafuuniim kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa hambaa giddu galeessaa dabalatee kan gaanfa Afrikaa balanaan qindeessineem kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Odeeffannoolee wayitaawaa onkoloolessaa 2024 kan saatii kanaa waliin turtii gaarii. Karooraam haleellaa Israa'el kan qabatee jiru sanadii dhoksaam qaamota tikaa Ameerikaa harkaa butamuun beekamee jira. Sanadii dhoksaam iccitiin isaa haalaan tikfame kun akkamitti akka beekame irratti Ameerikaan qorannoo geggeessaa kan jirtu yoo ta'u, sanadii dhoksaa kun karoora haleellaa Israa'el kan agarsiisu ta'uun isaa beekamee jira. Tarkaanfiin haaloo baannaa Israa'el Iraan irratti fudhattuu dabalatee karoora haleellaa Israa'el hedduu of keessatti hammatee kan jiru sanadii dhoksaa kun butamee jiraachuun isaa dubbii ijootee kan jiru yoo ta'u, haala ittiin sanadii kun butamee beeratti qorannoon garaa geggeessaa jiraachuun aangoota Ameerikaa 3 waabeffachuun AP'n gabaasee jira. Hanga Ameerikaa 4ffaan AP'n dubbisee biroon yaada kenneen sanadii dhoksaa butame kun sanada sirrii natti fakkaata jedhee jira. Sanadiin Geospatial Intelligence Ameerikaan qopheeffame kun akka agarsiisutti haleellaa misaayilaa Iraan asiin dura Israa'el irratti geggeessiteef haaloo baachuuf meeshaalee waraanaa ishee gara iddoo haleellaa raawwachuuf mijatutti sochoosuu ishee mirkaneessee kan jiru yoo ta'u, dabalataan agartuu 5 kan jedhaman Ameerikaa, Biriitaaniyaa, Kaanaadaa, Niwuziilaandii fi Awustiraaliyaan waloon qindeessuu isaanii akeeka. Gabaasiin haala iccitiin isaa tikfamaa ta'e kun butamuun toora Telegram irraan kan qoodaman yoo ta'u, butamuu sanada kanaa jalqaba irratti kan gabaase TV CNN'dha. Sanadii dhoksaa kun kan isaan saaxilaman hojjettoota dhaabbata tikaa Ameerikaa yookiin immoo qaamota biroon butamanii ba'uu isaanii irratti qorannoo geggeessaa jiraachuu isaanii aangoonni Ameerikaa maqaan isaanii akka hin beekamne barbaadan AP'tti himanii jiru. Aangoonni Ameerikaa kunneen osoo hin maxxanfamin dursee argachuu kan danda'u eenyutaa kan jedhu murteessuuf qorannoo bal'aa geggeessaa jiru. Sanadoonni dhoksaa karoora waraanaa iccitii of keessatti qabatee jiru kun kan inni saaxilamee yeroo Ameerikaan ajjeefamuu Yahyaa Sinwaaritti Israa'el dhiibbaa uumuun carraa kanatti akka fayyadamtuu fi lolli waraanaa kaaba Libaanos akka hin babal'anne darbees gara lola waraanaa naannawaa sanaatti akka hin cinne of eeggannoo taasisuu akka qabdu akeekkachiisaa yeroo jirtutti saaxilamee jira. Haa ta'u malee aangoonni Israa'el haleellaa Iraaniif tarkaanfii haaloo baannaa fudhatamuu qaba jedhanii irra deddeebiin dubbachaa jiru.
Poolisoonni Israa'el manni jireenyaa muummicha ministeera Israa'el Biniyaamin Netanyahuun ergaalee lamee booda gaazexeessitoonni manicha akka suuraa hin kaasne dhorkaa jiraachuun beekame. Wall Street Journal aangoota tikaa Israa'el waabeffachuun gabaasa qoodeen haleellaan diroonii gaggeeffaman ergaa turtii dheeraaf dhaabbatee ture yeroo ammaa kana jabaatii gaggeeffamuu jalqabee jira jechuun yaada isaanii qoodanii jiru. Muummichi ministeera Israa'el Biniyaamin Netanyahuun haleellaan diroonii mana jireenyaa isaanii irratti gaggeeffamu hordofuun yaada isaanii jalqabaa kennanii jiru. Dirooniin ka'umsiisaa Liibaanos Teel Aviv naannawaa Qeesaariyaa jedhamutti kan argamu mana jireenyaa muummicha ministeera Israa'el Biniyaamin Netanyahu irratti haleellaa kallattii raawwachuu isaa waraanni Israa'el mirkaneessanii kan jiran yoo ta'u erga haleellaan kun raawwatamee turtii saatiiwwan muraasaa booda muummichi ministeera Israa'el Biniyaamin Netanyahuun miidiyaalee hawaasummaa dhuunfaa isaarraan viidiyoo qoodeen yaada isaa kennee kan jiru yoo ta'u wanti na dhaabu tokkollee hin jiru jedhee dhaadatee jira. Lola waraanichaa Israa'el ni injifatti jechuun waadaa kan seenan muummicha ministeera Israa'el Biniyaamin Netanyahuun viidiyoo kanarratti dubbii taasisaniin nama ijoo haleellaa onkoloolessaa 7 duuba jiru hoogganaa Hamaas Yahyaa Sinwaar dhabamsiifnee jira jechuun maqaa isaa waamanii jiru. Ergamtoota Iraan kan gareewwan shororkeessitootaa jechuun waaman waliin lola waraanaa gaggeessuun jabeessinee itti fufna kan jedhan injifachuurraa wanti nu dhaabu hin jiru jechuun irra deddeebiin dhaadatanii jiru. Wajjirri muummicha ministeera biyyattii akka ibsetti Hizbullaan mana jireenyaa dhuunfaa muummicha ministeera Israa'el Biniyaamin Netanyahu irratti xiyyeeffachuun haleellaa gaggeesse. Haleellaan diroonii mana jireenyaa dhuunfaa Netanyahu kaaba Israa'el magaalaa buufata doonii Qisaariyaa irratti raawwatame. Erga waraanni Israa'el diroonii 3 Liibaanos irraa furgugisuu beeksiseen boodadha. Yeroo haleellaan diroonii raawwataman Netanyahu haati warraa isaanii achi keessa hin turre jechuun wajjirri ministeera muummee beeksisee jira. Netanyahuun haleellaa mana jireenyaa dhuunfaa isaanii irratti raawwatame hordofuun kaayyoo waraanaa isaanii irraa wanti isaan dhorku akka hin jirre ibsuun qaamni lammiilee Israa'el miidhuuf yaalu kamiyyuu gatii guddaa akka kafalu akeekkachiisanii jiru. Ergaa fuula X isaanii irratti maxxansaniin ministeerri muummee Israa'el yaaliin Hizbullaan Iraaniin deeggaramuun anaa fi haadha warraa koo ajjeesuuf godheem dogoggora guddaa ture jedhan. Dhaabbanni oduu mootummaa Iraan IRNA akka jedhetti haleellaa diroonii kanaan kan raawwate Hizbullaadha jedhee jira. Haleellaa diroonii keessaa tokko dilbata darbeem gamoo magaalaa Qisaariyaa keessatti rukutee akka ture waraanni Israa'el garee hidhattoota Liibaanos waliin lola keessa jiru ibsee jira. Haa ta'u malee mootummaan Israa'el gamoo dirooniin rukutamee qaama mana jireenyaa muummicha ministeeraa ta'uu isaa yookiin haleellaa kanaan miidhaan hangam akka qaqqabe hin ibsine. Akka maddii oduu intarneetii Ameerikaa Axios jedhutti ammoo haleellaan diroonii Hizbullaa mana muummicha ministeeraa kallattiin rukutee jira. Dilbata ganama dirooniin 3 Liibaanosii kaanee biyyattii seenan. Dirooniin 2 rasaasaan rukutamaniiru isaan keessaa tokko gamoo rukutee garuu namni lubbuun darbee hin jiru jedheera waraanni Israa'el. Ministeerri muummee Israa'el Biniyaamin Netanyahuun magaalota Haleellaan irra ga'e Qisaariyaa fi Yerusaalem keessatti mana jireenyaa dhuunfaa 2 qabu. Akkasumas mana isaanii isa guddicha Yerusaalemitti argamu Agiyoon jedhamu kan yeroo ammaa haaromfamaa jiru keessa jiraatu. Raayyaan ittisaa Israa'el akka jedhetti dilbata darbeem Hizbullaan Liibaanos irraa rookeettiiwwan hanga 200 ta'an gara Israa'elitti dhukaasee jira. Iraan michuu ishee Raashiyaa waliin garba Hindii irratti shaakala waraanaa haala addeetiin gaggeessaa jiraachuun ishee beekame. Gabaasa Reuters sabaa himaalee mootummaa Iraan waabeffachuun qoodeen shaakalli waraanaa qopheessummaa Iraaniin kan michuu ishee Raashiyaa fi Omaaniin hirmaachisee kaleessa gaggeessuu jalqabuu ishee beeksistee jirti. Akka gabaasichaatti shaakala waraanaa garba Hindii irratti gaggeeffamaa jiru biyyoonni 9 taajjabaa jiraachuun beekamee jira. IMEX 2024 jechuun kan moggaafame shaakalli waraanaa kun kaayyoon isaa nageenya naannawaa sanaa waloon mirkaneessuu fi nageenya waloo isaanii tiksuu irratti michummaa isaanii mul'isuuf ta'uu isaa Reuters gabaasee jira. Hirmaannaan shaakala waraanaa kanaa nageenya daldalaa idil addunyaa kabachiisuu, daandii galaanaa tiksuu, deeggarsa namoomaa jabeessuu fi lubbuu baraaruu dabalatee dhiyeessii deeggarsaa jabeessuu irratti shaakalli bal'aanii taasifama jedhamee jira. Shaakalli waraanaa michoota diinaa biyyoota dhiyaa ta'anii kun kan gaggeeffamaa jiru yeroo tarkaanfii Israa'el Gazaa irratti fudhachaa jirtu danquuf gareen hidhattoota Iraaniin deeggaramu Huutiin Yemen doonilee Israa'el waliin hidhata qaban irratti tarkaanfii fudhachuu hordofuun haleellaa irratti gaggeeffameef tarkaanfii haaloo baannaa fudhachuuf dhaadateettidha. Iraan naannawaa sanatti Ameerikaa waliin muddamaa waraanaa keessa seentee kan jirtu yoo ta'u yeroo kana ammoo Chaayinaa fi Raashiyaa faana michummaa waraanaa ishee jabeeffachuun deebii kennaa jirti. Baatilee darban keessa Iraan, Chaayinaa fi Raashiyaan shaakala waraanaa galaana irraa 5ffaa galaana Omaan irratti gaggeessuun isaanii ni yaadatama. Saudi Arabiyaa, Qatar, Hindii, Baangilaadesh fi Taayilaand dabalatee biyyoonni biroon shaakala waraanaa kana taajjabaa jiru.
Gama kaneen Chancellor German Olaf Scholzin daawwii hojiif yeroo gara Turkii Istanbulitti imalanitti haasaa taasisaniin Israa'el seera idil addunyaa kabajuu qabdi jechuun akeekkachiisan. Haleellaa duguggaa sanyii kan tumaalee seera idil addunyaa cabsan Gazaa fi Liibaanos irratti geggeessaa kan jirtu biyya Israa'el sochii ishee kanaaf sadarkaa idil addunyaatti hawaasni bilisaa miiliyoonaan hiriiree mormii garaagaraa taasisuun duula ishee kanaan mormaa kan ture yoo ta'u, Chaanselarri Jarman gama isaaniitiin yaada kana qooddachuun Israa'eliin qeeqanii jiru. Israa'el ofirraa ittisuuf mirga qabdi, garuu haala kamiinuu seera idil addunyaa kabajuun dirqama. Kun ejjennoo Jarmaniidha jechuun beeksisanii jiru. Scholz kana kan dubbatan pireezidaantii Turkii Erdogan faana isa waloo gaazexeessitootaaf yeroo kennanitti yoo ta'u, marii Istaanbulitti hooggantoonni lameen kun tolfatan kanaan hariiroo dippiloomaasii biyyoota lameenii fi dhimmoota idil addunyaa irratti marii bal'aa taasisanii jiru. Chaanselarichi Berliinii fi Ankaraan haleellaa Israa'el irratti ilaalcha garaagaraa qabaachuu isaanii kan amanan yoo ta'u, garuu immoo miidhama namoota meeshaa maleeyyii fi barbaachisummaa dhukaasa dhaabuu irratti yaada wal fakkaataa qabaachuu isaanii akeekanii jiru. Waldhabdeen abbaa giddu galeessaa sadarkaa naannawaatti akka hin babal'anne dhukaasa dhaabuu fi furmaatii siyaasaa barbaachisaa ta'uu isaanii waliigallee jirraa kan jedhan Chaanselarri Jarman kun mariin waliigaltee dhukaasa dhaabuu yoo jalqabeem garee lamaanuu kan fayyadu nagaa fi tasgabbii naannawaa sanaa mirkaneessuu danda'a jechuun akka amanan beeksisanii jiru. Furmaanni garee lamaanii mootummaa Israa'elii fi mootummaa Falasxiin gidduutti adeemsa siyaasaa amansiisaa jiraachuu qaba kan jedhan. Kana milkeessuuf ammoo gammaatti danqaalee nu mudatan maraa dandeenye tattaaffii taasisuu keenya itti fufnaa jedhanii jiru. Turkiin yeroo lola Gazaa irratti mormii taasisuun duula duguggaa sanyiidha jetti mootummaan Netanyaahuu irratti himata garaagaraa taasistu. Faallaa kanaa Jarman ammoo deeggarsa jabaa Israa'eliif taasisaa turti. Chaanselarichi seenaa naazii biyya isaaniif yeroo lola waraana addunyaa lammaffaa yakka waraanaa Yihuudoota irratti raawwatame sababeeffachuun mootummaan isaanii yakka kanaaf gaafatamummaa akka fudhatu irra deddeebiin Israa'eliif beeksisaa kan ture yoo ta'u, garuu ammoo muummicha ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyahuun Jarman deeggarsa Israa'eliif taasistu qaamota alaa irraa amanamummaan ishee dhabamaa jira, waltajjii addunyaa irraa dhiibamaa jirti jechuun qeeqa isaanii dubbatanii jiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoolee wayitaawaa saatii kanaaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama. Kanneen chaanaala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophii keenya like, share gochuun waliif qoodaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.